Nagaan Waaqayyoo biyya jirtaniif iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Waaqayyoof galanna ta'u yeroo nu kennee fi haala nu kenne hundumaa keessatti maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Har'aa dubbii Waaqayyoo walii wajjin ilaallaa. Iddoo nu ilaallu macaafa Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaanee ilaalla. Randeebi'aa macaafa Saamu'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaanee ilaalla. Amma lakkoofsa 12tti wantoota achirra jirutu walii wajjin ilaalla. Waaqayyoo akkaataa akkamitiin bara sanaa Hafuurri Qulqulluun akkamittiin hojii hojjetaa ture, bara kana immoo akkamittiin hojjetaa jira, bara kakuu moofaa keessatti Hafuurri Qulqulluun hojii akkamittiin ture, bara keenya kana keessatti immoo akkamittiin hojjetaa jira wanta jedhuu fi kanaaf kan kana fakkaata wal bira qabne ilaallaa. Mata dureen irratti haasa'uu barbaadu Waaqayyoo hin sirreeffamu wanta jedhu tokko irratti haasa'uu barbaada. Waaqayyoo hin sirreeffamu wanta jedhamu irratti haasa'a. Dubbii Waaqayyoo kana gaafa dhaggeeffannu gaafa barrusi hubannaadhaanii dhaggeeffachuu qabnaa, baruus qabnaa, beekuus qabnaa. Dubbii Waaqayyoo dubbii sodaatamu, dubbii baroota isa hin geeddarreedha, dubbii haalotaan hin geeddaramneedha, dubbii jabaa hundumaa gararraa jirudha. Isa kanaafi obboloota koo biyya adda addaa jiraattanii, hojii garaagaraa keessa jiraattanii, dubbii kanatti akka jiraattanii, dubbii kana hubannaa akka godhattaniif, maal jechuu akka inni barbaade akkasin bartaniifini waan hin hubadherraa, waan Hafuurri Waaqaan hubachiiserraanii isinii sheer gochuu barbaada. Isa kana immoo qixa jirtan iddoo jirtan teessanii akkana caqastan jaalala Gooftaan isin gaafadhaa. Mee waan hundumaa dursinee Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyoo hundumaa gochuu dandeessu, iddoo hundumaa jirtuusi, waa'ee hojii keessa dinqisiisaa, bara kanaatiif galanni, ulfinni, hoqbaaniif aangoon, mootummaanis teessoo keessan dabarra isa bara baraatti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo dubbii kee akka dubbannuu fi dhugaa kanattis akka jiraannuu fi Gooftaa carraa nuu kennitee, Gooftaa Yesuus waan hundumaa nuu gootee, haala mijaa'aa nuu gootee, qilleensa mijaa'aa nuu gootee, nagaa guutuu nuuf kennitee, asii waan nu geesseef, har'aa waan nu geesseef, haala kanatti akka jiraannu waan nu gargaarteef galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan keessa bara baraan ulfaatu. Amma immoo yaa Waaqayyoo dubbii kee irraa barachuuf, dubbii keetti jiraachuuf, ittiin jireenya bara baraa argachuuf, ittiin lafa kanarratti nagaa argachuuf, ittiin yaa Waaqayyo Gooftaa jiraachuuf akka nuuf ta'uuf, akka nu barsiiftu, hubannaa dhoksaa dubbii keetii biraan akka nu geessuuf, maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin kadhadhaa, jaalalli kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo dhoksaa dubbii keetii isa gadi fagoo sana bira akka geenye jireenya mataa keenyaa, bultoo mataa keenyaa, deemsa keenya, biyya lafaa keessa akkuma jirrutti akka itti jiraannu akka nu gargaaru waan nu gootuuf. Kanatti akka nu gargaartuuf jaalalli kee Waaqarraa nuuf haa ta'u. Ayyaana Waaqarraa nu baachisi, nu baay'isi, hubannaa nuuf kenni. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin si kadhadhaa. Ameen. Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyoof galanna ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Akkuma dura dubbadhee mata dureen koo Waaqayyoon sirreeffamu jedha. Waaqayyoo hin sirreeffamu. እግዚአብሔር አይስተካከልም jedha afaan Amaariffaarraa. Waaqayyoon sirreeffamu jechuun Waaqayyo hundumaa sirriidha jechuudha. Waaqayyo waan godhutu sirriidha. Waan dubbatutu sirriidha. Waan hojjetu sirriidha Waaqayyo. Hin sirreeffamu Waaqayyo. Akkas godhi hin jedhamu Waaqayyo. Kana ta'a hin jedhamu Waaqayyo. Akkuma ofii jedhee ta'a malee. Akka namni jedhe miti Waaqayyo. Akka namni itti tilmaamu miti Waaqayyo. Akka namni itti yaadutti yaadu Waaqayyo. Sammuu keenya kan uume isa waan ta'eef. Sammuu namaa isa xiqqoo kana gararraa jira inni. Waan xiqqoo baannee waan guddaa kana tilmaamuu hin dandeenyu jiran. Kanaaf Waaqayyoon sirreeffamu. Waaqayyo hin sirreeffamu waan jedhamu irratti
yaada gabaabaa tokko dubbii Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Macaafa Saamu'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hamma 12 gidduu waan jiru gabaabsine ilaalla. Mee gara sanatti utuu naqini waa 4 kana keessatti ilaaluu qabna. Waaqayyo gooftaa maccaa tokko, lammaffaa Uziyaa, sadaffaa Obeed, afraffaa Daawit. Irran deebi'a. Tokko Waaqayyo gooftaa maccaa, lama Uziyaa, sadi Obeed, afur Daawit. Warra kana arfan kana gidduutti argamu. Maqootni kun kana gidduutti argamu. Maaliif barreeffamanii? Akkamitti barreeffamanii? Hiiki isaanii maanni? Waan jedhamutu ilaalla. Macaafa Saamu'eel boqonnaa 6 ammas irra deebi'a. Lakkoofsi 1 amma 12 gidduutti argattu kana. Waaqayyo mata dureen irratti haasa'u. Waaqayyoon sirreeffamu waan jedhamu irratti naasa'a. Maqaan isaa haa kabajamu. Boqonnaa 1 irraa gara boqonnaa 1 lammaffaa gara dhumaatti in general wanti kun waliigalli isaa waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbata. Saanduqi kakuu Waaqayyoo kun maali inni? Bara Saamu'eel faa maal ture saanduqi kakuu Waaqayyoo maali? Bara kana immoo saanduqi kakuu Waaqayyoo maali? Maqaan saanduqa kakuu Waaqayyoo sun maal jedhama ture bara sana? Maqaan saanduqa kakuu Waaqayyoo maal jedhamee waamama ture? Saanduqa kakuu Waaqayyoo kanarra immoo maaltu ture? Maal ittiin hojjetu turanii? Israa'eloonni maal ittiin hojjetu turanii? Wanta kanaaf kan kana fakkaatutu keessa gallee ilaalla jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Saanduqi kakuu Waaqayyoo hafuura Waaqayyootu irra ture. Ayyaana Waaqayyootu irra ture. Sagalee Waaqayyootu irra ture. Dubbii dhugaatu irra ture. Humnatu irra ture. Bara sana bara kakuu moofaa jechuu kooti. Saanduqa kakuu Waaqayyoo kana irratti ayyaana Waaqayyootu jira. Amma akka yeroo ammaatiin haasa'a. Waa'ee yeroo sanaatu hin ta'in. Waa'ee yeroo ammaa bara keenya kana keessatti saanduqi kakuu Waaqayyoo eenyu? Wanti sarara jiru immoo maali inni? Waan jedhamu kanani gara sanarraa drive godha gara kanatti jechuudha. Gara kanatti hiika isaa akkasiniif galutti dubbachuu barbaada. Yoo dubbiftanii dubbii kana yoo dubbiftanii wanti amma jiru kuni baay'ee ifaa ta'ee isinii gala. Irra deebitanii yoo dubbiftanii wanti amma haasa'u kuni bitaa isinitti hin galu baay'ee ifaadha jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti maqaa saanduqa kakuu Waaqayyoo kanaatu dubbata. Maqaan saanduqa kakuu Waaqayyoo inni ulfinni Waaqayyoo irra jiru kuni jedha. Waaqayyo gooftaa maccaa isa kiruubeel lamaan gararraa teessoon isaa irra taa'een waamama jedha. Maqaa Waaqayyo gooftaa maccaa itti waamama. Saanduqa kakuu Waaqayyo bara sana. Inni isaan baatanii dhufan kuni maqaan saanduqa kakuu sanaa maqaa Waaqayyo gooftaa maccaa jedhama. Inni ajaan Waaqayyo irra jiru sun, inni humni Waaqayyo irra jiru sun, inni fayyisuu danda'u sun, inni sooromsuu danda'u sun, inni lafaa kaasuu danda'u sun, inni jijjiiruu danda'u sun maqaa kana qaba ture. Maqaan isaa kana jedhama ture kakuu saanduqi kakuu Waaqayyoo sun jedha. Maqaan isaa kana ture. Bara keenya immoo saanduqi kakuu Waaqayyoo saanduqa kakuu gaafa jennu amma taabota jedhu namoonni tarii. Taabota Maaramii, taabota Gabreelii, taabota Baalagzeerii waan akkasii kakuu jedhanii baataatti baatanii isa adeeman. Amma bara kana warra Ortodoksii akkas fayyadamu. Akkasiin jedhamu
Isaan tu kana jedhate. Akkasittiin hiikamee bara kanatti fayyadamamaa jira. Ayyaana waaqayyootu irra jira, humna waaqayyootu irra jira. Kanaaf baannee deemnaa isin jedhu isin gaafattan tarii warra firoota keessanii yoo gaafattan maanni baatanii deeman suni maaloodha maqaa waldaatiin waamamu. Waldaa Gabreelii, Maaramii, Baalagzeerii, Mikaa'elii, taabota isaa maqaa baay'ee qaba ture. Ammumayyuu biyya keenya keessa jira wanti kun. Akka ortodoksiitti akkasitti waamamu. Akka keenyaatti immoo akka warra Pentekostaal jedhamu yookiis immoo warra wangeelaaf hafuuratti amanutti immoo jecha qaba yookiis maqaa qaba. Maal jedhu waldaa guutuu wangeelaa, waldaa qaala hiwatii, waldaa makaana Yesuusii, waldaa raajii abaluu, waldaa wangeelaawii abaluu, waldaa maaluu abaluu, raajii abaluu maqaa akkasitti baasu amma kana. Garuu maqaan isaa kakuu waaqayyoo irra jiru suni gabatee kakuu sanarra jiru waaqayyo gooftaa maccaa jedhama. Malee maqaa namaa sin qabu, maqaa waldaa sin qabu, maqaa taabotaa sin qabu. Akka ortodoksiitti maqaa taabotaa maqaa cheerchi isaanii qabu. Akka bara keenya kana immoo maqaa amma cheerchi maqaatti baaftee yookiin immoo warra raajotaa maqaatti baasan kana hin qabu. Garuu wantichi ayyaana waaqayyootu irra jira naa hubadhaa. Gabatee kakuu waaqayyoo sanarra ayyaanatu jira, humnatu jira, humna waaqayyootu jira. Inni maqaan isaa iyyuu immoo waaqayyo gooftaa maccaa jedhama. Isatu irra jira. Gabatee miti ammoo humna irra jiru sana ilaalla. Bara kana immoo humnichi irra jira. Kan warra ortodoksii isaan baatanii deeman irra jira. Gabatee kakuu sana irra jira. Hin jiru. Mikaa'ela jira, Maaramii jira, Gabreelii jira, hin jiru. Moo waldoolee Pirotestaantii kana irra jira, manicha irra jira, manicha isa waldaa isaan dhaaban biildingii isaan jiran sana. Waldaa akkasii, waldaa akkasii, waldaa akkasii, Pirofeetii akkasii jedhamu miti. Ayyaanichi gabateen kakuu waaqayyoo anaaf sirra jira. Yaa nama waaqayyoo dhaggeeffadhu. Humni fayyisuu waaqayyoo anaaf sirra jira. Gabateen kakuu sun immoo anaaf si ayyaanichi nurra jira. Inni fayyisu nurra jira. Inni ajjeesu nurra jira. Inni sooromsu nurra jira. Inni karaa balu nurra jira. Ayyaana waaqayyootiin. Yaa namaa siif agalu lafa jirtutti siif agalu dubbiin kun dhoksaan dubbii wangeela kanaa siif agalu. Kana dubbii kana ibsu barbaade waaqayyo bara kana keessatti akkasitiin dubbata. Ayyaana kanatu gaa eega kana amma kana hubattanii isinitti meera waa'ee maqaa saanduqa kakuu waaqayyo sana isinitti meera maqaan isaa waaqayyo gooftaa maccaa jedhama. Inni bara kana ayyaana jedhamu. Inni ayyaana baruu ayyaana nama waaqayyo nuuf kenne kun waaqayyo kun nurra jira, nu keessa jira. Gola keenya jira, gola laphee keenya keessa jira. Maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Inni kuni dubbiin kuni dubbii cimaadha. Dubbii tasuma akka tasaa warri lallabdootaa, warri barsiisotaa, namoonni garaagaraa irraa butanii darban miti. Dubbii gadi fageenyaan ilaalamee itti yaadamee, itti kadhatamee, itti jiraatamudha. Jireenya namaa jijjiira sababa ta'eef, bultoo namaa jijjiira sababa ta'eef, waaqayyoon sirreeffamu jedheen mata duree fudhadhee keessa galee ka dubbii kana keessa maqaan isaa ulfaatu. Eega maqaa amma kana bartanii, egaa sabni Israa'el Daawiti akkas godhe saanduqa kakuu waaqayyoo kana fuudhee biyya isaatti iddoo jirutti, iddoo mootummaa isaatti fuudhee galu barbaade. Gaafa fuudhee galu barbaadu namoota filateetu dhaqee saanduqa kakuu waaqayyoo kana baatanii galuuf deemaa jiru. Egaa waaqayyo gaafa dhaqanii proogiraam godhanii yookiin sagantaa baafatanii saanduqa kakuu waaqayyoo kana fuunee gallaa lafa teessoo mana Daawititti fuunee galla jedhanii manaa baanii gaafa manaa baanii saganteeffatanii dhaqanii namoota
dhimma kana barbaachisan fudhatee dhaqe. Dhaqaniitu fuudhaniitu galaa jiranii egaa yaadi Waaqayyo adda. Akka namitti yaadutti yaadu. Isaan saanduqa kakuu Waaqayyo kana fuunee gallaadha saganteeffatan namoota filatee dhaqe. Kana gidduutti dubbiin akka tasaa tokko ta'e. Maaltu ta'e? Saanduqa kakuu Waaqayyo kana horiitti fe'aniitu baataniitu deemaniitu akka tasaa jallate jedha. Kufuu ka'e jechuudha. Isaan keessaa namoota Daawiti saanduqa kakuu Waaqayyo kana baatanii galu nu gargaaru jedhee dhaqe keessaa Uziyaan nama tokko ture. Uziyaan hin jejjera ture. Uziyaan saanduqa kakuu Waaqayyo kana akka hin kufneef jejjeree dafee dhaqee qabe. Akka gargaaru godhe jechuudha. Gaafa gargaaru hin durse jechuudha. Gaafa dursu Uziyaan akkumatti bu'ee achumatti du'e jedha wangeelli. Hin dubbifattu iddoo sana amman yeroo isinii dubbisu yeroo isinii ibsu malee yaada sana. Hin du'e jedha. Asirratti fookas godha. Wanti dubbatu asirratti cimsee akkasiin waan tokko nu hubattan barbaada. Namoonni tokko tokko hafuura qulqulluu dursu. Namoonni tokko tokko wangeela dursu. Namoonni tokko tokko Waaqayyoon dursu. Sirreessuu barbaadu Waaqayyoon. Sirrii miti jechuu barbaadu. Wanti inni godhe kun sirrii miti. Kun sirrii miti. Kun sirriidha. Sun sana kun kana jedhu. Waaqayyoon durfamu. Waaqayyoon sirreeffamu. Waaqayyo waan godhe hundumaatti sirriidha. Kufuun saanduqa Waaqayyoo jallachuun saanduqa Waaqayyoo suni yaada Waaqayyooti. Uziyaadhaaf garuu itti fakkaatee dhaqee godhe ittiin du'e malee isattiin gargaaramuuti ittiin du'e. Namni kun hin du'e ittiin. Garuu inni achirra jiru ayyaanni isarra jiru saanduqa kakuu Waaqayyoo isarra jiru Uziyaan hin gargaaratu ture. Du'a keessaa isa baasa ture malee isattiin du'uun ture. Bara keenya kanattis ayyaanni Waaqayyoo namootarra jiru nurra jiru kennaa Waaqayyoo nurra jiru isinirra jiru kun isa isin ajjeesu miti. Yoo dabartan ittiin duutu. Yoo yaada Waaqayyoo dabartanii Waaqayyoo sirreessuu barbaadan hin duutu malee ittiin hin fayyitan. Obboloota koo dhaggeeffadhaa sirrii. Uziyaan akkas ta'an Waaqayyoo sirreessuu barbaadani. Jallachuun kakuu saanduqa kakuu suni Waaqayyoo sirreessa ture. Waaqayyoo beekaadha. Beekaa godhe. Garuu Uziyaan Waaqayyoo sirreessuu barbaade. Dursuu barbaade. Yaada Waaqayyoo kana dura goruu barbaade. Kanaaf du'e. Hin du'e dhummisaa du'a ta'e. Eeganni du'e. Namoonni baay'een Daawit faan namoonni isa duukaa jira hin naani. Uziyaan nama aktiivii akkasii nama hojii jaallatu. Nama Waaqayyoon jaallatu. Nama nufillee duukaa hojjetee nuuf fidu jenne kanatu du'e. Kanaan waan ta'eef hin naani. Karoorri kaabade fuudhanii galuu sana hin sodaatani. Eega kana ta'e eega Uziyaan du'e maal fuunee gallaa? Waan nama ajjeesu kana dhan. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Yoo itti fayyadamtan jireenya yoo seeraan alaamuu ajjeesuu danda'a. Kanaaf Waaqayyoon sirreeffamu. Ayyaanni gara kee dhufe, gara koo dhufe, gara kee dhufe kun yoo itti jiraatte jireenya siif ta'a. Yoo dursite yoo akkaataa ittiin qabattu hin beektu ta'e ittiin duuta bari. Yaa namaa sitti nima dubbii dhugaa. Ayyaanichaan ittiin duuta malee ittiin hin fayyitu. Ayyaanni gara keenya dhufe kun ajjeesuus hin danda'a, fayyisuus hin danda'a. Sooromsuu hin danda'a, gadi buusuu hin danda'a, ol kaasuu hin danda'a, hiyyeessisuus hin danda'a. Waan hundaa of harkaa qaba Waaqayyo. Waaqayyoon sirreeffamu. Waaqayyoon durfamu. Waaqayyoon gorfamu. Waaqayyoon namni gargaaru tokko iyyuu hin jiru. Uziyaan fa'aa Waaqayyoon gargaaruu barbaadani. Garuu isaan irratti du'a fide. Waaqayyoon si na oolchu. Waaqayyoon haa oolchu. Waaqayyoon sirreessuu yaalinaa. Fuula Waaqayyoo dura cal jedhanii ilaaluun gaariidha al tokko tokko. Akkam jajjabaadhaa, akkam itti siqaa, akkam tajaajilaa malee Waaqayyoon hin sirreessitan. Waaqayyoon dursuun hin danda'amu. Waaqayyoon gargaaruun hin danda'amu. Yeroo tokko tokko wanti baay'een bitaa namatti gala. Cal jechuun gaariidha. Dhiisuun gaariidha. Ilaaluun gaariidha. Wanta ta'u taa'anii ilaaluun gaariidha. Wanta Waaqayyo hojjetu cal jedhanii taa'anii ilaaluun gaariidha. Yoo ka'anii jejjeranii, yoo ka'anii wanta hin taane keessa galanii du'a namatti fida. Akka Uziyaafaa du'utu jira. Obboloota koo Waaqayyo sina oolchu. Waaqayyoon hin dursinaa. Waaqayyoon hin sirreessinaa. Hin gungumnaas.
hin dubbatina calluma jedhaa ilaalaa waan ta'u sana hundumaa. Uziyaan akkuma warra kaanitti cal jedhee ilaaleera ta'e hin duuture. Garuu du'atti fide. Ayyaanni gara keenya dhufe, kennaan gara keenya dhufe, jireenyi gara keenya dhufe, waaqayyoon gara keenya dhufe. Ajjeesuus hin danda'a, fayyisuu duwwaa miti. Gargaaruu duwwaa miti, balleessuus hin danda'a. Waaqayyo waan hundumaa harkaa qaba. Sana booddee akkas godhe Daawit murtoo tokko murteesse. Eega Uziyaan du'e booddee maal murteesse? Fuudheen galu jedhe. Waan kana fuudheen galu jedhan. Eega du'a fide fuudheen galu. Eega Uziyaan du'e maal goona fuudhee galla waan kana? Akkam goona reennaan namichi tokko biyya sana ture. Nama biyya diidaatii dhufee achi taa'u ture. Obeed nama jedhamu. Galaa biyya sanaa ture. Iddoon fuudhee galu, iddoon ittiin du'u, iddoo biyya ittiin dhumu eega nama ajjeesa ta'ee jedhe in shakke deebi'ee Daawit. Daawit deebi'ee shakke. Gabatee kakuu waaqayyo kana shakkeetu karaarraa dabse jedhe. Karaarraa qabee mana Obeed namicha orma hiyyeessa tokko nama biyya diidaa galaa biyya diidaa hiyyeessa homaa hin qabne tokkotti qabanii achi kaa'anii galan jedhe. Baay'ee nama dhiba. Hin shakkan. Fudhatanii galuu shakkan. Namoonni filatamanii dhaqan hundum isaanii shakkanii dhiisanii galan. Yaada jijjiirratan. Du'a Obeed gaafa argan yaada kaasan. Wanti kun nutti haa fudhan mee takka dhaalamee qo'aa jiran. Mana Obeed isa hiyyeessaatti geessan yoo deessa duudhaniiti. Yeroo yaalii godhan Obeed irratti yaalii. Yoo inni du'e inni yoo ammas du'e bakka hin barbaannuudha isaanii. Yoo jiraate garuu mee haala isaa irratti ilaallee fudhannee gallaan hiyyeessa irratti yaalii geggeessa barri kun. Warri baratellee warri teekinooloojii guddatellee bara si'anaa warra hiyyeessaa irratti yaalii geggeessu. Yaalii hin fayyisamoo hin ajjeesa laata? Hin ta'amoo hin ta'u laata? Yeroo yaalii irratti fudhatan hiyyeessa irratti nama humaa hin qabne nama fira hin qabne kana irratti geessan mana isaa irratti ajjeessu isaa arganiiru. Ifama. Tarii maal wayyaa maal goona jedhanii mari'ataniitu mana Obeed kana hiyyeessa kana safira hin qabne kanaatti geessan. Mana Obeed geessan taabota kakuu waaqayyoo isa ayyaanni waaqayyoo irra jiru sana. Garuu waaqayyoo gaariidha. Warra hiyyeessaa kanaaf gaarii, warra fira hin qabne kanaaf, warra namni isaa yaadne kanaaf waaqayyo gaarii. Waaqayyo yeroo achi gahu yaada isaa jijjiire. Akka isaatti eegan miti dubbiin. Ayyaanni waaqayyo inni mana Obeed dhaqe immoo Obeedin sooromse jedha. Obeed hiyyeessa ture. Mana Obeed kaa'anii galanii Daawitfaan dhiisanii galan achitti. Nama hiyyeessa nama falmuuf hin qabne, nama fira hin qabne yoo deessa yoo jiraate isa jiraatu dhimma isaatiin isaaf namni yaadu tokko hin jiru. Yeroo inni immoo yeroo Uziyaan faan du'an hin beeku ture. Mootiidha waan ta'eef waan mootiin geesse kana fuudhee simate mana isaa kaa'a. Garuu waaqayyo maqaan isaa ulfaatu mana Obeed gaafa dhaqe Obeediin jireenya isaa jijjiire jedha wangeelli. Obeed ji'a sadii gidduutti jijjiirama guddaan mana isaa irratti dhufe. Hin eebbifame. Baasiin tokko irraa dhaabate galii duwwaa ta'e manni isaa jijjiiramatu dhufe mana isaa irratti. Guddina dhufe sadarkaatu guddate jireenyi isaa jijjiirame hin eebbifame manni Obeed jedha. Manni Obeed hin eebbifame. Akka Uziyaa faatu hin jiru mana isaa dhumne achitti immoo eebba ta'ee argame saanduqa kakuu waaqayyoo sun siniif agalu. Isa kaan isa warra qabiyyee isaa wadhaalan ittiin du'an warri immoo mana isaanii galfatan duunus jiraannus akka waaqayyo godhe haa ta'u jedhan immoo ittiin durooman ayyaana waaqayyooti irra jira. Mana Obeed immoo dhaqee sooromse ayyaanni kun. Mana Obeed immoo hin jijjiire. Wacii irraa dhaabe. Maatii isaa sooromse, jireenya isaa sooromse, mana isaa jijjiire, hin guddate Obeed. Ji'a sadii gidduutti jijjiirama. Namoonni waggaa 30 hojjetan caalaa ji'a sadii gidduutti jijjiirama guddaatu mana Obeed irratti ta'e. Sababni isaa saanduqa kakuu waaqayyootu mana isaa jira sababa ta'eef. Ayyaanichatu jira. Hin harkise eebba harkise bakkoodha. Golee arfan irraa eebba mana isaatti harkise. Waciin mana isaa irraa hin dhaabate galii duwwaa ta'e manni isaa.
ijoollensaa, maatiinsaa, argannaansaa bakka hundumaan nama guutuu isa godhe Waaqayyo. Isa irraanfatamaa kana, isa fira hin qabne kana gargaaree dhaqe. Maqaan isaa ulfaatu. Silaa hojiinsaa adda, akkaataansaa adda. Warra fira hin qabne fira ta'a silaa. Warra homaa hin qabne hiyyeessa guddisa. Ayyaanichi akkas nama godha. Bara keenya keessatti mana namoota baay'ee galee jijjiire ayyaanni Waaqayyoo. Warra isa simatan hin jijjiire. Warra mana isaanitti galfatan hin jijjiire. Baay'ee isaanitti jijjiirame. Baay'ee isaaniitu nama guddaa ta'e. Ijoolleen isaanii addunyaa irratti beekamaa ta'an. Jireenyi isaanii jijjiirame. Mana citaa keessaa Waaqayyo qorqorrootti ijaare. Qorqorroo irraa fooqii gorofaasa jiran yookiis immoo biildiingii gurguddaa ijaarratan. Namoonni Waaqayyo ayyaana Waaqayyoo mana isaanitti simatan. Bara keenya keessa kun illee jira. Hin simatta taanaan qabiyyee isaa tolfatta taanaan ittiin hin duutu ittiin jiraatta malee siin jedhan immoo. Jireenya siif ta'a, karaa siif ta'a, guddina siif ta'a, mana keetiif ta'a. Ati guyyaa sanaa ka'ee jira. Ji'a sadii gidduutti jijjiiramni addaa mana Oobeed irratti ta'e. Jijjiirama addaatu Oobeed irratti dhufe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Siifis hin dhaabu. Ayyaanichi hin jijjiiramne. Isa mana Oobeed jijjiire har'as jijjiiruu danda'an siin jedhan. Eessa jiraadhu? Iddoo kam jiraadhu? Maal keessa jiraadhu? Si jijjiiruu danda'a. Si guddisuu danda'a. Madda galii keetii guddisuu danda'a. Waci sirraa dhaabuu danda'a. Galii malee baasii hin qabdu ati. Ayyaanni Waaqayyoo gaafa mana kee galu. Du'i mana kee hin galu. Hijumi mana kee hin galu. Dhabiisi mana kee hin galu. Lammaffaa deebitee hin xuuxxu. Lammaffaa deebitee hin boostu. Waaqayyo jijjiirama sirratti fida. Waaqayyo mana kee irratti jireenya kee irratti jijjiirama fida. Mana Oobeed jijjiire kakuun Waaqayyo sun. Sana booddee jira. Namoonni tokko biyya sana keessa deddeebi'u turan. Isaan immoo Daawititti dhiyaatu. Daawiti wajjin hariiroo qabu. Utuma deemanii dur kan isaan beekanii Oobeed hiyyeessa ture. Galaa biyya sanaa ture. Nama homaa hin qabne ture. Guyyaa taaboti kakuu Waaqayyo sun mana isaa seenee ka'ee garuu Oobeed jijjiirame eebbifame. Jijjiiramuuf eebba Oobeed sana arganiitu galanii Daawititti manni Oobeed kun inni nuyi saanduqa kakuu Waaqayyo mana isaa keessan suni hin soorome yooti. Baay'ee jijjiirame, baay'ee nama guddaa ta'e, jireenyi isaa waan baay'ee ta'e jedhanii itti dubbatan. Daawit silaasiyyuu yeroo yaaleetiif achi geessisa ta'eefi waan kana irra deebi'ee ilaalee lakki eega akkas ta'e jedhe Daawit. Dhandhee saanduqa kakuu Waaqayyo sana fuunee gallaa, fudhadheen galaa jedhe. Agartanii eebbisuu isaa arge. Akka inni mana Oobeed eebbise arge. Akka inni jireenyaaf ta'u arge. Duraan kan inni dhiisee galeefisanii Oziyaa ajjeesee fi amma immoo fudhadheen galade. Maaliif Oobeediin sooromse sababa ta'eef ayyaanichi fudhatee galuu barbaade. Sana booddee mootiidha sababa ta'eef egaa namoota isaa walitti qabee mariisisee sana booddee mana Oobeedii dhufee fudhatee gara mana mootummaa isaatti gale. Gaafa sana jedhe Daawit qullaa buusee sirbee namoota dura bu'ee jedhe. Ilaalaa Daawit ogeessa baay'ee. Ogeessa nama Waaqayyootis waan hundumaa qixa isaatiin ilaalaa. Dhiisee galuunsaas waan tokko achi fudhatee galuunsaas waan tokko garuu ayyaanni Waaqayyo suni mana Oobeed jijjiiree Oobeed ittiin fayyee Uziyaan ittiin du'ee Daawit immoo deebi'ee isaan lamaan irratti waan argeetu yaalii sana fudhatee deebi'ee ittiin jiraachuuf mana isaa fudhatee galee gaafa sana gaanni qullaa buusee sirbe jedhu wangeelli. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Akka walii galaatti yaada kanarraa akkasiin hubattan kan hin barbaadu. Ayyaanni Waaqayyoo gara keenya dhufe kun bara keenya keessatti ajjeesuu akka danda'u, sooromsuu akka danda'u, fayyisuu akka danda'u, waan hundumaa gochuu akka danda'u akkasiin hubattan hin barbaadan. Tokko tokkoonni kana lakkoofsa 3, 4, 5 jedhee isinitti miti. As a generally yaadi walii galaa isaa ayyaanni Waaqayyo bara keenya keessatti nuuf kenne waldaan hin qoodamu, maqaa waldaatiin hin waamamu, maqaa raajiitiin hin waamamu, maqaa taabotaatiin hin waamamu, maqaa bakkaatiin hin waamamu. Hunduma keenyaaf kenname, hunduma keenya fayyisuu danda'a, hunduma keenya sooromsuu danda'a, hunduma keenya waan keessa jiru keessaa nu baasuu danda'a, hiyyuma nurraa kaasuu danda'a, nu beeksisuu danda'a, nu ceesisuu danda'a, waan
ce'uu dadhabne nu ceesisuu danda'a. Waan hin danda'amne hin dandeessisa. Yoo qabiyyee isaa wal dhaalle garuu hinduunaa nu ajjeesa jechuudha. Du'uunis keessa jira, fayyinni akka keessa jiru. Kan hubadhaa obboloota koo. Daawit taa'ee ilaale wanta ta'u hundumaa kana. Taa'ee ilaaleetu isa booddee fudhatee gale. Mana mootummaa isaatti. Yoo seerraan qixaan itti fayyadamtan jireenya keessaniif hin ta'a. Yoo qixa isaa wal dhaaltan, qabiyyee isaa wal dhaaltan hin duutu. Akka Uziyaa duutu. Qabiyyee isaa wal dhaaltan, yoo Waaqayyoon dursitan, yoo Waaqayyoon sirreessuuf yaalii geggeessitan du'a fida. Yoo qabiyyee isaa beektanii simattanii mana keessatti simattanii jireenya keessanitti simattanii iddoo kennitaniif garuu ittiin sooromtu akka OBN. Hin sooromtu. Sooromuu barbaaddu, jireenya barbaaddu. Mana keessan keessa galfachuu barbaaddu already galeera ayyaanni Waaqayyoo namni hin argatin, namni ayyaana Waaqayyoon qabaatiin hin jiru. Isa isin keessa jiru kana itti jiraadhaa. Qabiyyee isaa tolchaa, isaa wajjin walii galaa, isa dhagaa, isaa ulfina kennaa mana keessan keessaa. Manni Waaqayyoo laphee keessa jira. Hafuurri qulqulluun laphee keessan keessa jira, ankoo keessa jira. Isaaf iddoo kennaa. Yeroo kadhattan sa'aatiitti fayyadamaa, sa'aatii kennaa, sa'aatii kadhata keessanii. Yeroo Waaqayyo wajjin hariiroo qabaattan kennaa fi yeroo Waaqayyoof mana keessan keessa, gola mana keessanii keessa, laphee keessan keessa. Yeroo Waaqayyo wajjin haasoftan ulfina Waaqayyoon tuqinaa. Of eeggadhaa. Waaqayyo wajjin isin gidduu isin Waaqayyo gidduu hariiroo jiru qajeelaa haa ta'u, gaarii haa ta'u. Of eeggannoodhaan godhaa waan gootan hundumaa. Malee inni isin balleessuun dhumne sooromsuu dhufe malee. Yoo isin tooraa ala baatan, yoo isin akkaataan taanetti deemtan isin ajjeesa malee, yoo isin qabiyyee tolchitan, yoo isin ulfina isaa iddootti eddaniif, yoo isin mana keessan keessaa iddoo kennitaniif isin sooromsa buloota. Kan ittiin baddamtu hin ta'in kan ittiin jiraattan ta'a. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Ayyaanichi gara keenya dhufe gaa. Hafuurichi gara keenya dhufe gaa. Gabateen Waaqayyoo inni laphee keenya keessa caafe gaa. Waaqayyo isa jiraata suni gaa. Nu guddisuun dhufe, nu sooromsuun dhufe, iyyuma keessaa nu baasuun dhufe, karaa nutti cufame nutti banuun dhufe, dukkana keessaa nu baasuun dhufe, Waaqayyo nu barbaaduu dhufe, lafaa nu kaasuu dhufe, warra fira hin qabneef fira ta'uu dhufe, warra namni hin beekne beeksisuu dhufe. Ayyaanichi nu balleessuuf hin dhumne. Namoonni baay'ee qabiyyee isaa wal dhaalanii ittiin du'anii. Nu garuu warra duunu hin taanu. Dubbii kana dhageenyeerra waan ta'eef har'aa kaanee warra jiraatoo taana. Warra ayyaanichatti fayyadaman taana. Warra ayyaanicharraa durooman taana. Ka'aa dubbii kana hubadhaati itti jiraadhaa. Kottaa yaada qalbii keenyaa jijjiirranna. Deemsa keenya jijjiirra. Karaa keenya jijjiirra. Akka cheerchitti hin yaannu. Akka biyyaatti hin yaannu. Akka namooti godhan hin goonu. Mana keenya keessaa iddoo qabaannaa fi hafuura qulqulluudhaaf, iddoo qabaannaa fi ayyaana Waaqayyootiif, iddoo qabaannaa fi jireenya keenya keessaa ulfina Waaqayyootiif iddoo qabaannaa. Kottaa obboloota koo. Biyya jirtaniin dhagaa, lafa jirtanitti dhagaa. Dubbiin kun dubbii jiraataadha. Dubbii bara baraan jiraatudha. Dubbii baroota booddee, kumaatama booddee dhaloota dhufuufis kan hafuudha dubbiin kun. Baroota kumaatama dura caafame. Ammas humna qaba, ammas hojjechuu danda'a. Ammallee duroomsuu danda'a. Har'allee isin kaasuu danda'a. Har'allee jireenya keessan jijjiiruu danda'a. Mana keessan jijjiiruu danda'a. Bultoo kee jijjiiruu danda'a. Kanaaf kottaa itti jiraanna. Kanaaf kottaa karaa qajeelaa kanarra buuna. Kanaaf kottaa dubbii dhoksaa gadi fagoo kana bira keenya hubannee dubbii Waaqayyootti jiraanna. Anillee kana keessa ala miti. Isin namni hundumtuu fudhata kun of jalatti hammata kun. Dubbiin dhoksaa Waaqayyo kana keessa jiru isa kana fakkaata. Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Hunduma keessa Waaqayyo gargaaru. Irra deebi'aa dubbisaa. Maal akka jechuu barbaade. Dubbii kana dubbisaa. Macaafa qulqulluu dubbisaati hubadhaa. Waan baay'ee barsiisu. Luqqisa baay'ee isinitti haasa'u miti. Waan xinnoo waan hubattan jireenya keessaniif gahaadha. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Isa kanaaf dubbii kanatti akka jiraannuuf gooftaan nu gargaaru. Isa kanarratti Waaqayyoon kadhadheen sagantaa koosa ammaa kanas barratti xumura. Abbaa hundumaa gochuu dandeessu galanni ulfinni hooqubaan aangoonis mootummaa siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan ulfaatu.
nu gargaartee nu wajjin taatee dubbii sagalee kee nutti dubbattee maal akka gochuun nurra jiraatu akkaataa akkamitti hafuura keetii wajjin walii gallee akka jiraatu nurra jiraatu waan nutti dubbatteef galanni ulfinni hooqubaan aangoon mootummaanis bara hamma baraatti karaa ilma kee Yesuus gooftaa si haa qaqqabu. Garaan kee sitti gammada. Dubbii keessa dhoksaa gadi fagoo sana yaa Waaqayyo tokkoon keenyatti dubbatteetta. Maal akka goonu akkaataa akkamitti akka deddeebinu yaa Waaqayyo tooftaa jireenyaa waan nu ibsiteef galanni siif haa ta'u. Dhoksaa kana waan nutti mul'ifteef galanni siif haa ta'u. Gooftaa si haa galatu. Kanatti akka jiraannuuf nu gargaari. Isa dhageenyatti akka bulluuf nu gargaari. Isa dhageenyatti akka deddeebinuuf akka jiraannuuf nu gargaari. Buntoo keenya akka ittiin guddifannuuf, mana keenya akka ittiin guddifannuuf, hariiroo keenya akka si wajjin akka cimsannuuf maqaa gooftaatiin nu gargaari. Maqaa Yesuus kadhadhaa nu gargaari. Kanaa ala kan nu baasee nu ajjeesuuf yaa Waaqayyo gooftaa si nu dursisiisu. Sagalee kee akka nu yaa Waaqayyo ittiin jiraanne toora ala nu godhu. Gara du'aatti inni nu ooftu maqaa Yesuus irraa kee nurraa kan cabee ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos jireenya keenya irraa haa cabu. Gooftaa Yesuus foonii dhiigaan deemnee yaada mataa keenyaan deemnee yaa Waaqayyo sirreessuudhaan wanti nu goonu hundumtu karaa isaarraa kee kan duudee ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos sitti jiraanne si duukaa bulee si dhaggeeffannee mana keenya keessaa ulfina siif kennine iddoo siif kennine si duukaa bara keenya akka finnuuf sagalee keetiin akka eebbifamnu Waaqarraa gargaarsi addaa nuuf haa ta'u. Ayyaanni addaa nuuf haa dhufu. Dibata addaa nuuf haa dhufu. Ogummaa addaa nuuf haa dhufu. Waan gootu ulfaatu waan nu gargaartuuf ulfaatu. Boloota koo biyya isaan jirantu waan gargaartuuf ulfaatu. Ana waan gargaarteef ulfaatu. Sagalee har'a nuuf kenniteef ulfaatu. Ergaan tu dubbatteef ulfaatu. Ergaa kanaan yaa Waaqo akka jiraannu akka ittiin eebbifamnuuf maqaa Yesuus gooftaa ilma keetiin si kadhannaa jaalalli kee nuuf haa ta'u. Ulfaadhu bara baraan maqaan kee ulfaatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin ameen.